Kun VOA Afaan Oromooti. VOA Afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuuf jirtan laayyuu jalqabna. Kibxat muddeen 29 barhum 2020 keessa jira. Barhum 2020 fixachuu fi gannaara seenuu fi guyyum tokko lamatti nuuf ganni haaree harooba nagaya haquufaaf gabbinna hormaataaf bultumaan waa ta'u jenna ansuraa lakeeti. Warran isanitti himnuutuun jalqabna achi waan feddachaana jaalanne ta'utu nutti. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Manni marii bulchiisa naannoo Benashaangul Gumuuz gumii ariifachiisaa gaggeesseen miseensota isaa keessaa 4 akka hin himatamnee fi mirga qaban irraa kaasee jira. Isaanis obbo Adaagoo Amsaayaa, obbo Shifarraaw Caliiboo, obbo Girmaa Manii fi obbo Araggaa Baalbiidii yoo ta'an to'annaa jala ooluun isaanii ibsamee jira. Akka hin himatamnee fi mirgi qaban akka irraa ka'uuf kan gaafate abbaa alangaa muummicha yoo ta'u manni mariis gaaffii dhiyaate kana sagalee guutuun raggaasisuusaa afyaa'ii kata'an obbo Taaddala Tarrafa VOA'f ibsaniiru. Tarkaanfiin kunis kan itti fufu ta'uu fi haleellaa gaggeeffamu dhaabsisuunis qormaata tokko jedhanii. Hojiin qulqulleessuu itti fufa. Isaan kana qofa waan hin taaneef haala jabaan kan itti fufu ta'uu dubbatan. Gama kaaniin har'a ganama aanaa Dibaaxee ganda Ziigii keessatti hidhattoonni Gumuuz nama 2 ajjeesuu fi kan biraa tokko madeessuu namni obboleessa ofii awwaalaa turan VOA'f ibsaniiru. Ajjeechaa kanas afyaa'iin mana maree bulchiisa naannoo Benashaangul Gumuuz obbo Taaddasa Tarrafa mirkaneessanii jiran. Gareen muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediin hundeeffamee fi aangawoota sadarkaa olaanaa kan mootummaa fi ajajoota waraanaa of keessaa qabu godina Matakkal keessatti hojii seera eegsisuu guutummaatti jalqabuusaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii naannoo sanaa obbo Mallas Bayyana ibsaniiru. Kana malees Matakkal keessatti kanneen godaanan hojiin deebisanii dhaabuu kan itti fufe ta'uu fi lakkoofsi namoota manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii kunis 100,000 kan caalu ta'uu ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaasteetti. Dhaabbata oduu Rooyitarsii fi ogeessa kaameeraa ta'uun kan hojjetaa ture Kumarraa Gammachuu Finfinnee keessatti kamisa darbee qabamuusaa maatiin ibsanii jiru. Himannaan kan irratti hin dhiyaanne yoo ta'u haga guyyaa beellama qabameefitti yoo xiqqaate 7 hidhaa keessa turaa jedhu. Kumarraan maaliif akka hidhame maatiif kan hin ibsamne yoo ta'u kanarratti deebii akka kennuuf gaaffii Reuters poolisootaaf dhiyeesse deebiin arganne. Umriin isaa 38 kan ta'e ogeessi kaameeraa Kumarraa Gammachuu waggootii 10 Reutersiif hojjetaa ture. Jimaata darbee yeroo gabaabaaf mana murtii duratti ka dhiyaate Kumarraan abukaatoo lafa hin qabnetti poolisiin hanga qorannaa gaggeessutti jechuudhaan 7 hidhaa keessa akka turu murtaa'uusaa maatiinsaa dubbatanii jiran. Bulchiisa naannoo Affaarii Somaalee gidduutti walitti bu'iinsi guyyaa 2 uumamee ture kaleessa dhaabbachuusaa itti gaafatamtoonni waajjira koominikeeshinii kan bulchiisa naannoo lameenii ibsaniiru. Dilbata darbee haleellaan irratti gaggeeffame jechuun jalqaba ibsa kan baase bulchiisa Somaaleetti waajjira koominikeeshinii yoo ta'u wiixata kaleessaa immoo jiraataan aanaa Afdam Xaahir Farah jiraattonni 36 ajjeefamaniiru jechuuf VOA'f ibsan. Bulchiisi naannoo Affaar akka jedhutti immoo walitti bu'iinsi kan uumame Affaar keessa bakka Gawwaanee jedhamutti jedha. Kan haleellaa kana geessisanis humnootii bulchiisa naannoo Somaalee ta'uu waajjirri koominikeeshinii Affaar beekseera. Badii gamlameen irra ga'e garuu gamlameenuu hin dubbannee jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara xumuruuf jennu 2020 keessa addunyaa irratti waliigalaan gaazexeessonni 50 ajjeefamuun gabaafamee jira. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders akka jedhutti mootummoonni dararaa geessisanii fi gaazexeessota irratti hookkara oofan kan ilaaleen gabaasa waggaa kan kutaa 2ffaan kana beeksise. Gaazexeessonni biyyoota walwaraansi keessatti gaggeeffamuun
du'an lakkoofsi isaanii gadi bu'aa ennaa jirutti gaazexeessota biyyoota wal waraansi hin jirre keessaa caalaa ajjeefamaa jiru jedheera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp namoota sababa weerara vaayirasii kooroonaa rakkoo isaan mudateef $2,200 kennamuu jechuun yaadi dhiyeessan deemokiraatonni seenanni akka raggaasisuuf dhiibbaa gochuuf karoorfatanii jiran. Yaada pireezidaant Tiraamp dhiyeessan kana manni marii bakka bu'oota uummataa raggaasisee ture. Seenata keessatti sagalee gadaanaa akka qaban deemokiraatota akkuma ta'an hoogganaan warreen sagalee yayyabaa Mitch McConnell dhimma kanarratti sagaleen akka kennamuuf jiru mallattoo agarsiisu tokkoyyuu hin agarsiifne. Deemokiraatota keessaa beekamoo kanneen ta'an akka jedhanitti dhiibbaa gochuuf mala jiran mara hojiirra oolchuuf jiru. Kutaa Yuunaayitid Isteets keessaa tokko kan taate Kaalifoorniyaan kibxata har'aa kaasee namni mana akka hin baane naannoo lamatti labsuun weerarri dhukkubi COVID-19 akka hin hammaanne gooti jedhamee eegama. Bulchaa akka ta'an Geevin Niwsam wixata kaleessaa akka jedhanitti uggurri jalqaba torban 3 dura naannoo hanga tokkotti hojiirra oole yeroo hospitaalonni heddumina uummata dhukkubsatee humnaan ol ta'e isaan mudatutti uggurri sochii kun dabalaa deemaa jedhanii turan. Naannoo uggurri kaa'amuuf jiru keessatti hospitaalonni humna isaanii ol ta'ee dhukkubsattoota deebisaa jiru. Yuunaayitid Isteets keessatti kutaan Kaalifoorniyaa bakka weerarri vaayirasii kooroonaa itti hammaate keessaa tokko taatee jirti. Baangilaadesh garee baqattoota uummata Rohingyaa marsaa lammataa gara odoola lafa gajjedhaa kan Baangilaa irratti qubachiisuuf sossoosaa jirti. Kunis mormii jabaan qabsaa'ota mirga dhala namaa biraa dhiyaate diduun ta'uun beekameera. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti baqattoota Rohingyaa kanneen 1,000 caalan doonii hedduudhaan kibxata har'aa bakka Bahaanchaar jedhamu dhaqqabuu jedhanii eegu. Kunis mooraa namni itti heddummaatu keessaa baafneetu jedhu. Ministeerri Haajaa Alaa Baangilaadesh kaleessa akka beeksisetti baqattoonni kun bakka bareedaa fi kan bashannanaatti qubsiifamuuf jiru jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan. Akka koomishineeriin mirgi namaa tokkummaa mootummoota Miisheel Baachelaay torbaan dabre keessatti uummatni nagaa naannoo Tigraay keessa jiru rakkin hamaa keessa jira. Rakkin nama mirgi namaa akka malee itti dhaban jedhan keessa jira. Akka gabaas kanaatti mirga dhabeetiin rakkoomtu keessa jira. Rakkinni kun ammoo hagi tokko wanjal waraanaatiin nama machiisuu danda'a. Liisa Shilaayinitti Jeenevaa oduutaan nu erge tujubee nutti. Bakka hedduu quunnamtiin waan hin jirreef himannaalee kana qorachuu akkasumas Tigraay keessa akka jiru dararaa dhala namaa hagam akka ta'e addaan baasuun rakkisaa ta'ee jira. Haala jiru gamaaggamuu siiviilotaaf eegumsa gochuuf yakkamtoota yakka dalagan murtiitti dhiyeessuuf qorattoonni mirga namaa walabaa naannoo sana dhorkaa tokko malee akka seenan tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimma mirga namaa Miisheel Baacheleet gaafataniiru. Dubbiimtuun koomishinarichaa Liis Tiroosal akka jedhanitti waajjirri dhimma mirga namaa seerri gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaaf kan mirga namaa gareelee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin cabuusaa kan agarsiisan odeeffannoo hedduu argateera jedhan. Kanneen kunis naannoo uummanni itti heddummatetti haleellaa meeshaa gurguddaa raawwachuu, beekaa haleellaa siiviilota irratti xiyyeeffate raawwachuu, seeraan ala ajjeechaa raawwachuuf saamichi bal'inaan geggeeffamuun keessatti argamu. Kanneen keessaa kanneen ijaan argan akka jedhanitti kan Eertiraa waliin waldaangeessu magaalaa Humaraa irratti 9/11 haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan raawwatameera. Dhukaasi Eertiraarraa dhukaafame naannolee manneen jireenyaaf hospitaalotaa dha'uu isaanii namoota hedduu nuti magaalattii keessaa dubbisne nuuf ibsaniiru jedhan. Tiroosal akka jedhanitti waraanni Itiyoophiyaaf humnoonni naannoo Amaaraaf milishoonni Humaraa to'achuu isaanii gabaasame. Kanneen kunis siiviilota ajjeesaniiru, hospitaalota, baankilee, manneen daldalaa, galmaawwan gabaaf mana namaa dhuunfaa saamaniiru himannaan jedhu dhiyaateera. Tiroosal haala suukanneessaa kabiroo hedduullee tuqaniiru. Kanneen keessaa inni hamaan 9 Maayikaadiraa irratti karaawwatameef 100 hedduutti kalakkaawamaniif keessumaa gosoonni Amaaraa jamaan ajjeefamuu isaaniiti jedhan. Koomishiinarittiin olaanoon kana dura siiviilonni kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin ajjeefaman yoo ta'e ajjeechawwan sun immoo yakka waraanaa ta'uu waan danda'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haqa mirkaneessuuf qorannaan walabaaf
loogii hin qabaanneef ifaa ta'e gaffageenyaan geggeeffamuu akka qabu hubachiisaniiru jedhan. Tiroosal akka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii lola sana keessatti hirmaachuuf kana waliin kan wal qabatan dhiittaa mirga namaa seera sadarkaa addunyaa cabsan ilaalchisee jiraachuu waajjirri isaanii odeeffannoon isa ga'uusaaf garuu hanga yoona hin mirkaneessin jirra jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa loltoonni Eertiraa walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan ka jedhu haalee jira. Walitti bu'iinsi sun jalqabuusaa baatii 7 dura baqattoonni Eertiraa 96,000 ta'an mooraa 4 kan Tigraay keessa jiru keessa qubatanii turan. Erga sanaa qabee hedduun isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gamasii baqataniiru. Jalqaba baatii kanaa Komishinarri dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Filiippoo Giraandee akka jedhanitti waajjirri isaanii Tigraay keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa ajjeefamuu, ukkaamsamanii butamuuf dirqisiifamanii Eertiraatti deebifamuu isaanii gabaasisuu kanneessaan isaan ga'ee jira. Yeroodhuma wal fakkaatu Yuunaayitid Isteets loltoonni Eertiraa Itiyoophiyaa keessa sosso'aa jiraachuu isaanii kan amantu ta'uu ibsuudhaan gamasii akka ba'an waamicha dabarsiteetti. Mootummaan Itiyoophiyaa lolli Tigraay qaataa dhumate wardharoo deessutti ammallee lolaa jiran jedhe malee lolli Tigraay qaataa dhumatee jedheetiin dubbachaa bahe. Itti guddaan waraana Itiyoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaalleen kaleellee tanuma mirkaneesse. Lolli Tigraay dhumatee TPLF illeen duu qofaa miti akka lammeessoollee hin kaane dooteen. Ambaasaadder Fessaas Gadoom nama Ameerikaa jiru. Mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee dubbadhaa jedhetti nutti Adaanech Fessaayyee dubbise tujubeen nutti. Ambaasaadder Fessaas Gadoom akka jedhanitti hoogganni mootummaa naannoo Tigraay dursinee akkuma beeksifne uummata magaalaa keessatti fixaa meeshaa gurguddaadhaan balleessaa waan turaniif nuti uummata gidduu teenyee uummatan ficcisiifnu yeroo ofii isaaniif bakka ofii isaaniitti raayyaa waraanaa nu weerare ni waraanna jedhanii magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Waraansichis VOA dabalatee miidiyaaleen sadarkaa addunyaa Tigraayin akka hin seenne mootummaan Abiyyi dhorkee jira. Seentan utuu ta'ee waraansichi eessatti geggeessamaa akka jiru waraanni Abiyyii fi Isaayyaas meeqa dhumaa akka jiran dararaa hagamii dhaqqabsiisaa akka jiran illee arguu dandeessu turtanii jedhan. Jeneraal Biraanuu Juulaa miidiyaan tokko akka hin seenne Tigraayin dukkana keessatti cufee namoonni sun kana booda hin jiranii jechuun isaanii nama ajaa'ibuu jedhan. Jaarmiyaan gargaarsaa Tigraayin akka hin seenne dhorkameera isa jedhuuf ajajaan waraanaa waliigalaa Biraanuu Juulaa kan dhorke hin jiru galaa jedhamaniiru gargaarsis dhiyaataa jira. Kanaaf sirrii mitii jedhu. Ambaasaadder Fessaan kana irratti yaada qaban innaa ibsan. እንግዲህ እኔና ብርሃኑ ጁላ የምንለውን ብቻ መውሰድ የለባችሁም። የዓለም አቀፍ ሚዲያ kan aniif Biraanuu Juulaa jenne qofaa fudhachuun qabdan. Isin miidiyaaleen sadarkaa addunyaa muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa hanga torban darbetti mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsa akka kenninuuf waliigalteerra geenye hojiitti ni kamin jira. Muummichi barreessaan kan isaan jedhan mootummaan Finfinnee nuun eeyyamu taanaan golli nagaa eegumsaa tarkaanfii akka fudhatu gabaasuuf hin qaba. Yeroodhaaf garuu garee tokko erginee Finfinnee irratti mari'ataa jiru jedhan. Uummata Tigraay murtiin jamaa itti muramee dhumaa jira ka jennu oduudhaaf miti jedhu ambaasaadder Fessaan. Uummati beela'aa jira. Uummati magaalaa keessa jiru beela'uu jalqabee jira. Baankiin hin jiru, gabaan hin jiru, daldalli bakka biroodhaa dhufu hin jiru. Ji'a 2 guutuu uummaticha fixuuf deemu jedhan. Tokkummaan mootummootaa uummati dhumuuf deemaa jedha. Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itiyoophiyaarra uggura kaa'eera. Gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu hin gootan yoo ta'e ibsaaf bilbilan bantan taanaan deeggarsa hin goonu. Golli nagaa eegumsaa hojii isaa waan hin hojjetiniif sadarkaa gamtaa Awurooppaatti hamma deemuu danda'e deemee jira. Namoonni raayyaa ittisa biyyaa hoogganan jedhan kun waan bara dargii hin taanetu Tigraay keessatti raawwataa jiru jedhan. Walumaa gala ambaasaadder Fessaan haala waraansa Tigraay keessaa akkamitti ibsitu gaaffii jedhuuf akkas jedhan. የትግራይ ሕዝብ እንኳንስ ሌላ ብልጽግና ፓርቲ ሰራዊት ቁጥጥር ውጭ to'annaa raayyaa waraana badhaadhinaatiin ala ka jiru Tigraayin hafee magaalaa keessa eessattuu sossa'uu kan hin dandeenye harmooliin maanguddoonni televiziyoona Itiyoophiyaa irratti gulaalamee inni darbe qofti ragaa gahaadha. Kan isaan gochaa jiran Maqalee irratti, Shiree irratti uummata walitti qabanii ennaa uummati isaan gaafatu tokkoffaa dhiyaa Tigraayiif bulchiinsa haaraa hundeessuudhaan alaabaa naannoo Amaaraa fannisanii lammiiwwan Tigraay qe'ee irraa buqqaasuudhaan kabiroo qubsiisanii mootummaan Amaaraa qabiyyee keenya jedhee bulchiinsa kabiroo hundeessee kan dhufneefis kanaaf jedhee daangaa Eertiraa waliin jiru mara irratti alaabaan Eertiraa fannifamee eessa geessu nuun jechaa isin eessa kan isin bulchuuf dhuftan attamni tuffattan Tigraayin seeraan ala bakka 3tti hirtanii Tigraayiif bulchiinsa wayyaa finna ka jettan jechuun gaafatan jedhan.
Tigraay keessaa jira ka jedhame Addigiraat keessa ka ture miliyoona hedduun kan hundeeffame kaampaniin dawaa warshaan huccuu almeedaa dhagaa gati jabeessi yookaan Imna Baradiin qabeenyaa waldaa kiristaanaa qabeenyaa namaaf konkolaataawwan warreen Eertiraa fe'atanii innaa fudhatan ijaan argaa mootummaa Tigraayitu kana godhe innaa nuun jettan maal jechuu keessan jedhanii uummati gaafataniiru jedhu ambaasaaddar Fisaan. Paartiin badhaadhinaa Tigraay keessatti fudhataman argatu waraansi itti fufee jira. Tigraayin dhabamsiisuuf ka dhufe milishaan Amaaraa raayyaan waraana Abiyyiif Isaayyaas haxaamee Tigraay keessaa yeroo inni itti badu fagoon ta'uu jedhan. Uummati akka biyyaatti maal goone kun irratti raawwatama ennaa jedhu Itoophiyaa keessaa hayyuun tokko lubi tokko yookaan sheekiin tokko kun qaaniidha. Uummati Tigraay ukkaamsamee akkasitti taa'uu qabu. Gargaarsi haa kennamu. Maal uumamaa akka jiru hin beeknu uummati sossoo'uu hin danda'u ka jedhe tokkoyyuu hin jiru jedhan. Uummati Tigraay kana mara akka waan hin jirree hin godhu namni jedhu yoo jiraate yeroo qofaa gaafata. Ni argina uummati Tigraay ni injifataa raayyaan waraanaa seeraan ala dhufe injifatamee achii ba'a jedhan. Yoo afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saat irraa caqasuu jirtan gamkaan immoo waan ammaan tan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irraalleetti raadiyoon Ahaduu FM 94.3 irraalleetti hir'isanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Akkuma atiif warri lafaa jedhutti Benishaangul Gumuz godina Matakkale aanaalee akka keessatti riphee loltoota waraana adda bilisummaa Oromoo waliin jirtan jedhanii nam hedduu hidhanii mana murtiillee hin dhiyeessine. Koomishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuz namni 1,137 seeriyaatti dhiyeessuu fi rakkinni nagaa naannoo suniin nam dhibee jedheedhan. Ittaanaan koomishinii poolisii naannoo warri waraana ba'oo shanii deeggaran jedhanii hidhamanillee hin jiraa jedheetiin Halee Naakoor Malkaatti hime. Kaffaaluu Nigaatuu obboleettiin isaanii haadha ijoollee 5 ta'an aadde Malkituu Nigaatuu erga hidhamanii jootni 6 darbeeraa jedhu. Yeroo ammaa kanas mana amala sirreessaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti hidhamanii jiru. Yakki isaan ittiin shakkamanis kana jedhamee hin himamne jedhanii jiru. Kan godina Matakkal keessa kan hidhame namoota ol ta'u. Sababi isaanii kana jedhanii hammatti himanii jiru gaafa namni deebii kennu hin jiru. Deebisaa murtiitti hin geessine yookaan gadi hin dhiisne ijoollee 5 nama waliin jiraatan yeroo dhumaa waliin oolanii har'a akka shiftaa jedhanii fuudhanii gaafa ukkaamsanii ta'anii ta'ee jedhee uummata Oromoo naannoo sana qaqqabsiisu gama saddaatti gaggeeffamaa kan jiru ta'uusaa nuti kan beeknu. Ani barataa yuunivarsiitiidhaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhe kan biraan abbaan koo erga hidhamanii jaja qabataniiru jechuun kan inni dubbatu. Godina Matakkal aanaa Umbaraa erga hidhamanii biyyaa shamsitanii jaja affaatti deemaa jiru. Waan isaan ittiin hidhaman waan sirrii kan bira geenyu hin jiru. Leenjisaa jirtu nama walitti qabanii leenjisaa horseedanii warra kaaniin immoo meeshaa olii gadiraa jirtu. Waan kan jedhu barbaadu namni murtee olii gadaa seeraaf dhiyeessee seerri kan inni jedheen osoo adabamanii yoo balleessaan ala ta'an immoo bilisa yoo ta'an moofaa deebi'anii jiru. Anamma fakkeenyaaf barataadha beektaa barataa hin barachiisa. Ati immoo maatiin harmeen biyyatti qofaadhaa fi ijoolleen baratan hedduu jira. Kanaaf amma deemuu dhiisee kan as jira. Kanaafuu akka keenya nama hedduu jiraachudha. Abbaa gadaa kan ta'an Dabaloo Hiikaa erga hidhamanii baatii 7 ta'uu fi kan jettu intalli isaanii Ayyaantuu Dabaloo yeroo ammaa kanas mana amala sirreessaa Gilgal Balas keessatti dhibeedhaan rakkataa jiru jetti. Ayyaantuu Dabaloo jedhama. Kan jalaa hidhamee jiru abbaa kiyya abbaan kun abbaa gadaa Dabaloo isaa jira. Erga isaan hidhamanii ji'a 7 ta'ee jira. Nageenyi isaanii baay'ee yaaddeessisaa jira. Seeraan siyaalamaa hin jiranii dhiibbaa dhiigaa qabu. Dhiibbaan dhiigaa kun immoo waan kan biraa dhibee kan biraa irratti fidee jira waan ta'eef amma seeraan yaalaa jiranii. Oo seeraan hin yaalamtoo ta'e immoo wanti kun booda irratti wanti fokkisaatti dhufa waan ta'eef torbee darbee dhukkubsannaa Baardaariin geessan poolisoonni ajjaban jechuudha. Siistariin deemee dhageen ilaalaa jennaan poolisoonni hin agarsiisnu jedhanii deebisanii fuudhanii gara Gilgalitti deebisan. Maaf akka namni inni ilaalan gochisiisu. Maatiin keenyas baay'ee rakkachaa jiru. Ijoolleen mana keessa jira. Ijoollee 4 mana keessa jiru. Booda nuuf maaltudha. Ijoolleen keenya akka isaan godhan irratti waan barbaade mootummaa. Itti aanaan Komishiinaraa Yakka Ittisuu Koomishinii Poolisii Naannoo Benishaangul Gumuz Koomaandar Misgaanoo Injifataa walumaa galaan namootni 1,137 hidhamanii jiru. Isaan keessaa kanneen 659 ta'an mana amala sirreessaa magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii jiru jedhan. Koomishinarri itti aanaa kun riphee loltoota mootummaan abaa'oo shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waamanii wal qabatee kanneen hidhaman jiraachuus dubbatanii jiru.
Amma yeroo kana naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti humni farra nagaa ta'e uumamee jira. Humni kunis yakkoota namummaa wal qabatan hedduu raawwataa jira. Tarkaanfii fudhatameen namootni to'ataman jiru. Namootni farra nagaa kanaaf deeggarsa maallaqaaf odeeffannoo gochaa turan kanneen qabamanis jiru. Yeroo ammaa kana beellamaan mana amala sirreessaatti shakkamtootni 659 ergamanii jiru. Aanolee akka Gubaa, Daangur, Maanduraa, Bulaniif Dibaaxii keessaa immoo walumaa galaan shakkamtootni 478 ta'an waajjira poolisii aanolee kanneen keessatti argamanitti hidhamanii jiru. Rakkoo nageenyaa wal qabatee kan to'atamanii jiran yakkamtoota 1137 ta'u maqaa Abaa'oo Shanii jedhu wal qabatee kanneen shakkamanii to'ataman jiru. Aanaa Dibaaxii keessumaa bakka Gaaleessaa jedhamutti hidhamanii jiran namoota 110 ta'an keessaa kanneen Abaa'oo Shanii deeggaruutiin shakkamanii hidhaman jiru jedhan. Akka heerri mootummaa Itoophiyaa eeyyamutti namootni hidhaman sa'aatii 48 keessatti yookaan immoo koomaand poostiitiin gama al-idileetiin maaliif yeroo gabaabaa keessatti namoota hidhaman ilaalchisee murtoon hin kennamne jedhamee kan gaafatameefis yeroo deebii kennan koomishinarri itti aanaa kun akkas jedhanii jiru. ማስረጃ ለማሰባሰብ ተግዳሮት የሆኑ ችግሮች አሉ። ወረዳው ጠቅላላ የኢጃባ መንቀሳቀስ አይቻልም። Ragaa walitti qindeeffachuudhaaf rakkoolee danqaa nuti ta'antu jiru. Aanolee Matakkal keessatti argamanitti sababa rakkoo nagaa uumameen yoo qaama nageenyaan marfamanii socho'an malee haalli jiru rakkisaadha. Gareen qorannoo hanga gandaatti seenee ragaa qindeessuu qaba. Yeroo ammaa kana immoo sochii farra nagaa godina Matakkal keessatti mul'ataa jiruun dhukaasnis ni dhaga'ama. Qorannoon immoo kan eegalu magaalaa keessaa osoo hin taane bakka rakkoon itti uumametti sababa rakkoo nageenyaa kanaan wal qabatee adeemsi seeraa isaa harkifatee jira jedhan. Komii gama maatii hidhamtootaatiin namoota hidhaman akka hin dubbisneef dhorkamne irraa jechuun dhiyaateefis gonkumaa sobaa jedhan. Maatiin namoota hidhamaniif itti dhiyoo jiran dhaqee gaafachuu danda'a. Qaamni mootummaa kana dhorkee hin jiru dhaqanii gaafataa jiru jedhan. Hidhaan taasifame eenyummaa irratti kan fuuleeffate miti. Saboota kanneen biroo keessaas yakkaan shakkamanii kan hidhaman jiru jedhan. Baatiiwwan darban muraasa keessatti godina Matakkalitti qaamoleen hidhatan ajjeechaa raawwataa turaniin lubbuun lammiilee nagaa 200tiin lakkaa'amu darbee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan. Waa'ee uummata Oromoo kaarraa keessatti waan siiqqee sanitti durii hooyyuu durii nuu daawwatanii nama maqaan Sulee jira. Suleen tunin siiqqee sibiila qabdi. Akkan jedhan duriin Sulee tun dheertuu diraama fakkaatillee walti mane. Jechiisi maqaa Sulee morma faayata siiqqee sibiila waliin yaanu miila gargar baanu dhaamsa Sulee. Jecha duriin barbaadan yaama deeman. Siiqqeen aadaa Oromoo keessa qooda hedduu qabdi. Lolaa fi rooba hamaa ofirraa dhaabuun mirga dubartiin ittiin jabeeffachuuf waan hedduun tolfatanii jedhan. Ministeerri Aadaa fi Turizimii Itoophiyaa illee kitaaba dhiyootaan baas keessa qooda siiqqeen yookaan ammoo siinqeen Oromoo nagaa eeguun qabdu qoratee kitaaba baase. Kutaa qaraayyuu sanitti himne agafe arrobbaafannaa Kutaar Jamaaleen nu erge. Yeroo rakkoon dhufe ka dubartiin jettutu jirallee jedhama. Rakkoolee akkamii fa'aatti ateeteen kabaatu achirrattillee maal akka jedhan faaruu wajjin osoo nu kaastanii. Tole ateeteen fala keessattuu yeroo lolaa gosaaf gosti yoo walitti buutee daangaa irratti sabaa fi sabni biraallee sabni Oromoo fi sabni biraallee walitti bu'ee keessattuu walitti bu'iitii keessatti illee hin cadhistuu dhaqxee waliin hin loltu ateetee jettutu jira. Siinqee kana fudhatteetuma eelfattee baatii biyya daloo sireengaa addisa qabdii ayyoo ilma ambee si haada disu rabbi si haatissu rabbi jechaadha. Si haada disu rabbi waraanaan qabu sireengaa addisa qabdii. Ayyoo warwaadhuun dhabuu sireengaa addisa qabdi. Ayyoo biyya tiyyaa si haada disu rabbi kun yoo waraanni miidhaangaa asii waliin illee ta'e qe'ee keessatti illee ta'e siin jedhe si haadaa disu si haatissu tikseen kan kee rabbiin haa ta'uu jechuudha. Si haadaa disu rabbi jechaan sanii booda immoo yoo lolli kun adda dhaabachuu didee siin jedhe. Alallee buluu waraaboo na nyaatu araamsee galaa waraanan barbaadu.
Alalee buluu waraaboo nyaatu araarsee galaa waraanan barbaadu jettee haala kanaan araarsee galaa jettii sanii booda hanfalaa hiikkattee siinqee kana dagalfattee jidduu seentee itti bilfatte waraanni kamuyyuu walitti dhukaasu yookaan ammoo waliin dhayu sababni isaa siinqee irra yoo tankaarfanne siinqeedhaaf iltee dhinnaa hoffoltii yoo hin gaafanne aadaa Oromoo keessatti dubartiin nu midhatti hanfallaafoo gara laafettiidha. Rabbiin illee dhala namaa keessatti yoo isii uumeetiin jedhu biifaan isii uumee jira. Akkasumas immoo wayyoomaan isii uumeera waan ta'eef hin hoffolluu haguunfeet illee gadoo walirraa qabaanneetiin bin siinqee irra tankaarfanne jedhanii ulee yookaan waan waliin lolaa jiran san lafumatti gaddachaasanii ta'aniitiin irraa dhaabatan malee waliin lolan jechaadha. Kun ammoo faca'ee keessa wallolaniif illee hin ta'a. Daangaa irratti naannoo biraatiin illee wallolan hin ta'a. Faaruu akkanaa kanneen baafataatiin haala saniin jechaadha. Kitaabni fuula 120 qabu siinqee jedhamu kuni afaan Amaaraatiin kan qophaa'e yoo ta'u afaan Ingiliziitii fi afaan Oromootiitti illee hiiksisuudhaaf qophiirra akka jiramu dubbatama. Haala amma jiruun namoonni argataniitiin kan aadaa kana dagatan akka yaadatan kanneen hin beekne ammoo akka baratan taasisuu irratti illee hojii hojjetamuu qabutu jiraadhaan dubbatame. Obbo Olaanaa Tashoomaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti ogeessa ol aanaa aadaati. Qabiyyee kitaaba kanaa akkaataa nuti uummata biraan gahuu dandeenyu tokko soofti kooppii isaa adda baasnee jirra. Kanneen yeroo ammaa kana teekinooloojii wajjin fayyadamuu danda'an soofti kooppii isaa yeroo muraasa booddeetti in ibsina karaa ministeera aadaa fi turizimiis karaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiinis kan maxxanfaman ammoo godinaalee hunda adda baasnee jirra. Godinaalee irratti raabsuudhaa fi akkasumas gabayaa irrattis ni dhiyaata. Egzibishiniiwwan adda addaa irrattis dhiyaatee akkaataatti uummata bira gahu ni godhamaa jechaadha. Aadaa, duudhaa, safuulee akka kanaa Oromoon qabu bal'isanii kan hin beekneefillee barsiisuun kan beekullee akka qixaan itti fayyadamu taasisuun bu'aansaa gara hedduu ni jedhu. Aadde Wayinisheet Hayilamaariyaam. Aadaa keenya innaa beeksisaa deemnu, aadaa keenya innaa guddisaa deemnu tokkoffaa karaa galii iddoo baay'ee qaba. Maaliif yoo jennu aadaa keenya kana bareedaaf laaluudhaaf alaallee warri dhufan ni jiru jechaadha. Ofitti boonummoo ni dandeenya jechaadha. Qorannaa kanaaf gargaarsa kan ta'ani qorannaa yeroo baay'een deemaniif akkasumas immoo ogeessonni baay'een waan aadaa irratti keessattuu immoo lola wajjin waan jiru isa kan barreeffame isas ilaaluun danda'ameera. Eenyurraa maaltu eeggama jedhamee achirratti mashaabitoonni adda addaa maal akka isaanirra eeggamu abbaa gadaa ilaallee haadha siinqeewwan ilaallee akkasumas immoo mahabarsabii keessatti waan irraa eeggamu sirriidhumatti beeksisa yookiin immoo sirriitti of keessaa qabateera jechaadha. Siinqeen tafalaati jedha Oromoon. Siinqee falaa dubartii qabatteetiniin baate ateetee ililfatteetiniin karaa qajeelte wanti afoo ba'uu hin jiru. Dhiirri fedhe yoo itti kan dhufu taate irraa goreetiniin darba. Yoo tasa walitti dhufan ammoo imala isaa addaan dhaabee of koltii yookaan ammoo dhiifama gaafata. Qajeelfamoota ateeteen qabdu kan cabse hin adabama. Oromoon durii isaa akkanaan wal bulcha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Irratan uummata boriitiin walitti dacha'an nagaa jenne nagee sagantaa afaan Amaaraatti taana ansoraa lafeeti ruufi dhugutaa nagaan bulaa. Sabarna hubeedhaan jalqabna wallaalli haa baduu katabne dubbifna wallaalli dukkanaa ijaa qalbii doomsa barnoota filannaa isa jiru ibsa.